Odeeffannoowwan ispoortii mata dureewwan isaanii beeksisootaan dura simbiraan geenye yeroo bal'aatti dhaggeeffatanii irratti argamtu. Odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa dhimmoota atileetiksiidhaan wal qabatanii nan dursa. Shaampiyooniin Olompikii Almaaz Ayyaanaa maaraatooniidhaan sa'aatii saffisa 7ffaa akkasuma Riikaardii maaraatoonii Amsterdam galmeessuudhaan shaampiyoonii dorgommichaa taateetiin jirti. Kaleessa atileetiksiin addunyaa sadarkaa pilaatiineemii kan kennuuf maaraatooniin Amsterdam 2022 kaleessa Neezerlaanditti yoo dorgomu korniyaa lamaaniinuu atileetonni Itoophiyaa milkaa'aniitiin jiru. Morkii dubartootaatiin maaraatooniidhaan yeroo jalqabaaf kan hirmaatan Almaaz Ayyaanaa fi Ganzabee Dibaabaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaadhaan xumuranii atileet Tsaayii Gammachuu atileetiin Itoophiyaa biroo sadarkaa 3ffaadha kan isheen baate. Almaaz sa'aatii 2 daqiiqaa 17 fi sekondii 2 duwwaa fiiguudhaan kan isheen dorgommicha mo'atte. Sa'aatii kana yeroo jalqabaafittiif atileetiin maaraatooniidhaan qooda fudhate hangara sa'aatii saffisa ta'e fiigin jiru kun riikaardii ta'uudhaan isheedhaaf galmaa'ee fiitiin jira. Kanaan ala immoo riikaardii iddoo kanaatillee kan itti fooyyessiteedha atileet Almaaz Ayyaanaa. Kan dura riikaardiin maaraatoonii Amsterdam kun sa'aatii 2 daqiiqaa 17 fi maayikiroo sekondii 57 qabameeti kan inni ture. Anjelaa Taanuu atileetiin Keeniyaa bara 2021 riikaardii iddoo kana kan qabatteedha. Amma garuu riikaardii iddoo kana Almaaz Ayyaanaa harka isheetti galfatteetiin jirte. Kaleessa mo'achuu isheetiin sa'aatiiwwan maaraatooniidhaan galmaan keessaa immoo sa'aatiin kaleessa Almaaz Ayyaanaa galmeesse sa'aatii saffisa maaraatoonii 7ffaa ta'uudhaan illee galmaa'ee fiitiin jira. Almaaz injifannoo kanaan booda yaada kenniteen injifannoo kana jechaan ibsuu natti ulfaata jechuudhaan kan isheen dubbatte. Injifannoon kun anaaf kan addaati baay'een gammadee jechuudhaan kan isheen dubbatte. Olompikii Riyootiin booda sababa miidhamaatiin yeroo ulfaataa dabarsee tan jira. Akka iddoo kanatti deebi'uuf abbaan manaa koo fi ilmi koo na deeggaraa turanii nan galateeffadha jechuudhaan kan isheen dubbatte. Ga'umsa addaatiin kaleessa shaampiyoonii maaraatoonii Amsterdam taateetiin jirti. Shaampiyooniin Olompikii Almaaz Ayyaanaa eebba. Odeeffannuma kaleessa maaraatoonii Amsterdam kana wajjin wal qabatuun Almaazitti aanuudhaan Ganzabee Dibaabaa sadarkaa 2ffaadhaan kan isheen xumurte. Ganzabeen hanga kiiloomeetira 40tti Almaaz waliin morkii jabaadha kan isheen taasisaatiin turte. Ta'us garuu saffisa Almaaz saniin itti fufuu hin dandeenye. Sa'aatii 2 daqiiqaa 18 fi sekondii duwwaa 5 sadarkaa 2ffaadhaan kan isheen xumurte. Tsaayii Gammachuu hanga kiiloomeetira 35tti Almaaz Ayyaanaa fi Ganzabee Dibaabaa wajjin morkataatiin turte. Sa'aatii 2 daqiiqaa 18 fi sekondii 5 sadarkaa 3ffaadhaan golabdeetiin jirti. Atileetonni Itoophiyaa biroo dorgommichaan qooda fudhatan korniyaa dubartootaatiin Zinnaash Garaadaa sadarkaa 6ffaa, Gabaayinee Shayyalaa immoo sadarkaa 8ffaa qabachuudhaan maaraatoonii Amsterdam kana xumuraniitiin jiru. Morkii dhiirotaatiin atileet Tsaggaayee Geetaachooti olaantummaadhaan kan xumure. Kiiloomeetira 35 booda atileetonni Afrikaa 5 walitti hafuudhaan morkii kana cimsaniiti kan isaan turanii. Haa ta'uti garuu Tsaggaayee Geetaachoo sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 4 kan inni dorgommicha mo'ate. Atileetiin Keeniyaa Tiitoos Kipruutoon sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 5 akka lamaffaadhaan xumureetiin jira. Atileetiin Itoophiyaa biroo Baazazoo Azmara sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 5 sadarkaa 3ffaadhaan xumure. Atileetiin Keeniyaa Abrahaam Kiipoot sadarkaa 4ffaa. Atileetonni Itoophiyaa biroo dorgommichaan qooda fudhatan Huseeddin Muhammad sadarkaa 5ffaa, Adaldaloo Maammoo ammoo sadarkaa 9ffaadhaan kan isaan xumuranii. Kaleessuma maaraatoonii Torontoo Kanaadaatti fiigameen atileetiin Itoophiyaa milkaa'eetiin jira. Morkii dhiirotaatiin Yuunal Adaana sa'aatii 2 daqiiqaa 7 fi sekondii 1 kan inni shaampiyoonii dorgommichaa ta'ee. Dubartootaan atileet Galatee Burqaa sadarkaa 3ffaadhaan kan isheen golabde. Maaraatoonii Poznaan Poolaanditti dorgomeen Bazuu Haayilaa sadarkaa 1ffaa, Addaamuu Geetahuun ammoo sadarkaa 3ffaadhaan xumuranii. Afrikaa kibbaatti maaraatoonii Cape Town dorgomeen dubartootaan atileet Masarat Dinqee shaampiyoonii taateetiin jirti. Dhiiran Darrasaa Kandee sadarkaa 2ffaadhaan xumure. Indiyaatti walakkaa maaraatoonii Niw Diilii dorgomeen Caalaa Raggaasaa shaampiyoonii dorgommichaa ta'eetiin jira. Bokii Dirribaa sadarkaa 3ffaa, Gammachuu Didhaa 5ffaa akkasuma Muktaar Idriis sadarkaa 8ffaadhaan kan xumuranii. Morkii dubartootaatiin atileetonni Siraak irratti hin beeknu Daawitee Siyyuum sadarkaa 2ffaadha kan isheen qabatteetiin xumurte. Lamlama Heeluu sadarkaa 5ffaadhaan xumurteeti kan isheen jirtu. Atileetonni Itoophiyaa Tiraak irratti beekamtii qaban danuun isaanii fuula se'anii gara dorgommiiwwan maaraatoonii fi daandiirratti waan naanneeffataniidha kan fakkaatu. Odeeffannoo biyya keessa wal qabatu dhimmoota kubbaa miilaatiin wal qabataniin Jimmaa Abbaa Bunaa leensa haaraa qacaruu isaa ifoomseetiin jira. Abbaan Bunaa bara 2009 Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddachuudhaan baruma sana iddoo dhufe liigii olaanootti gaddeebi'uun isaanii yaadatamaa. Kilabichi deebi'ee Pirimeer Liigiitti dhufuudhaaf qormaata danuudhaan kan inni darramaatiin ture. Bara darbee inumaayyuu liigii tokkoffaa Itoophiyaatti gadi sigaateetiin ture. Haa ta'uti garuu federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kilaboonni bara darbee liigii olaanoo keessa turan akkuma jiranitti liigii olaanoodhaan itti fufuu bara dorgommii kanallee jechuudhaan carraa beeksaniin liigicha keessatti hafeetiin jira. Jimmi Abbaan Bunaa kaleessa leensa haaraa qacaruu isaa kan inni ifoomsee. Aschaaloo Haayile Mikaa'el leensa Adaamaa duraanii akkasuma itti aanaa ta'uudhaan illee Adaamaa leensaatiin turan leensa kilabichaa taasisuudhaan qacareetiin jira. Jimmi Abbaa Bunaa isaan wajjin ammoo Gaashaw Mokonninii fi Yisaaq Raggaasaa itti aantota Aschaaloo Haayile Mikaa'el ta'uudhaan Jimma Abbaa Bunaa leensuudhaaf waliigaltee isaanii mallatteessaniitiin jiru. Odeeffannoon maddeen Ingilaandii qabadheettan darba kallattumaanii Suupper
Sunday taphachuma torbee kana Premier League England Liverpool kaleessa Manchester City imala sodaachisaa taasisaatiin ture dhaabeetiin jira Anfield Road itti torbee 11ffaa liigichaatiin kaleessa taphoota sharii kan taphatamanii Arsenal Leeds United mo'achuudhaan dursummaa liigichaa yoo cimsatu Chelsea illee Graham Potter jalatti injifannoodhaan imaluu isaa itti fufeetiin jira Manchester United kan isaan qixa bahanii Anfield Road itti morkiin Liverpool laafaa akkasuma qaawwa danuu qabuu fi Manchester City ciminaa fi qindoomina qabuun morkattoota isaa yaaddoo ta'e walitti fide injifannoo Liverpool goolii 1-0 kan inni xumurame taphichi daqiiqaa 76 irratti goolii Mohamed Salah galcheen Warriors Liverpool taphicharraa qabxii 3 kan isaan argatanii morkii fi ciminni kilaboota kanneen lamaanii kana dura ture akkasuma haalli barana liigicha ittiin eegalan jijjiirraa irratti hirmaatan haalli kunneen taphni kun akka eegamu taasisaniiti kan jiranii kanaan ala garuu Manchester City ta'uusaa Liverpool ammoo Liverpool ta'uusaa ga'umsii fi ciminni waggoota darban kilaboonni kunneen lamaanii mul'isaatiin turan namoonni hedduun kan ragaa bahaniifidha Liverpool tapha kaleessaa kanaan Anfielditti Manchester Cityin haala isochooneen yookaan immoo haala kana dura kilaboota biroota irratti olaantummaa mul'iseetiin ture san akka ittiin fufneef taasisaniitiin jiru jechuun ni danda'ama taphichaan Erling Haaland illee sirnaan kan itti to'atanidha taphattoonni Liverpool tapha kaleessaa kanaanii imalli goolii galchuu Erling Broot Haaland illee kan itti dhaabbateedha Anfield Road itti tapha kaleessaanii Liverpool qabxii barbaadu 3 taphicharraa argateetiin jira isaaniif baay'ee murteessaadha jechuun ni danda'ama taphni kun qabxiin kun taphichaan Manchester Cityin Phil Foden goolii galcheen carraa taphichattiin dursan argataniiti kan turanii haa ta'uti garuu Haaland goolii kanaan dura kubbaa Phil Fodeniif dabarseetiin kenneen kanaan dura balleessaa hojjeteen baariin ilaalamte kubbaan tuni haqamteetiin jirti kan Liverpool Manchester Cityin ittiin dursu argate kuni daqiiqaa 76 irratti garuu kubbaa Alisson Becker kenneef Mohamed Salah Joe Cancelo jala milikseetiin Ederson Moraes illee dabarsuudhaan goolii galcheen Liverpool taphicha goolii 1-0 kan isaan dursaatiin turan daqiiqaa 76 irratti goolii gale kanaan jechuudha deeggartoonni Liverpool goolii kanaan dura illee boodallee garuu Anfield luka tokkoon dhaabaniiti kan isaan jiranii haalli ittiin kilaba isaa kana cinaa dhaabbataatiin turan baay'ee olaanaadha jechuun ni danda'ama sanaan booda taphichillee goolii biroo soon keessoo meessin injifannoo Liverpool goolii 1-0 xumurameetiin jira Saalaan Premier League Englandin faallaa Manchester City ta'uudhaan taphoota 11 taphateen gooliiwwan 6 galcheetiin jira Liverpool keessatti ammoo taphataa lammaffaa goolii danuu galche ta'uudhaan katabameetiin jira Bobby Folaaritti aanuudhaan gooliiwwan 121 kan inni galche Ricardi Steven Gerrard 120 kan dura qodateetiin ture kan itti fooyyesseedha Mohamed Salahni kaleessa balleessaa Silvan Salah irratti hojjeteen linsaan Liverpool Jurgen Klopp mormii kaasate kan isaan turanii haa ta'uti garuu kaardii diimaadhaan kan isaan ari'amanii tapha kaleessaa kanaan haalli isaan itti mormii kaasan sun abbaa murtee taphichaa kaardii diimaa Jurgen Kloppiif akka kennan taasiseetiin jira Mohamed Salah garuu ga'umsi kilaboota jajjaboo liigichaa irratti mul'isaatiin jiru tapha gara taphaatti garaagarummaa yaa qabaatu malee garuu tapha kaleessaa kanaan haalli ittiin goolii galche kubbaa argate carraa argate kana haala ittiin goolitti jireen Liverpool taphicharraa qabxii 3 barbaachisu argateetiin jira Liverpool haalli liigicha ittiin eegalan gaarii ta'uu baatullee garuu kaleessa City dhaabaniiti kan isaan jiranii haalli Premier League Englandin ga'umsa Erling Broot Haaland ittiin mul'isaatiin ture kun goolii 15 liigichaan galcheeti kan inni ture Erling Broot Haaland kaleessa garuu taphattoonni Liverpool humna qaban hundaan taphataa kanarratti cichaniitiin jiru jechuun ni danda'ama Fabinho Alcantara haalli taphataa kana ittiin to'ataatiin turan baay'ee olaanaadha qabxii barbaadanii 3 akkasuma Haaland illee goolii kan galchiniif to'atanii baaniitiin jiru Liverpool Manchester United fi akkasuma Arsenal dandamachuun itti ulfaateetiin ture tapha kaleessaatiin Manchester City dhaan qoramuu akka danda'u taphichaan dura gabaafamaatiin ture garuu akkuma Kevin De Bruyne jedhaatiin ture san Liverpool ta'uusaa taphatti mirkaneessedha taphichaan booda Pep Guardiolaan carraa hedduu umneetiin turre ittiin fayyadamne jechuudhaan yaada isaanii kennaniitiin jiru murtee vaarii wal qabatee garuu dhiibbaan Anfield Road ture olaanaa ta'uusaati kan isaan dubbatanii kun Anfield waan ta'eef jechuun kan isaan murtoo vaar kana kan isaan qeeqanii goolii galtee kan jala haqamti isaa wajjin wal qabatee jechuudha kanaan ala waggoota darban gara Anfield Road mallee taphanneetiin jirra dhiibbaa as dirree kanatti hin jiru deeggartoonni kilabicha hanga abbaa murtee hangam akka yaaddeessan kan itti agarreedha jechuudhaan murtoo vaar kaleessaa kana qeeqaniitiin jiru Pep Guardiolaan Jurgen Klopp taphichaan booda yaada kennanii qabxiin arganne boonsadha tapha cimaa akkanaan ga'umsi mul'isne baay'ee gaariidha jechuudhaan kan isaan dubbatan Jurgen Klopp taphicharraa garuu qabxiin isaan argatan kun dhuguma baay'ee boonsa fi kan isaan barbaachisu ta'uu isaati Manchester Cityin qabxii 23 sadarkaa lammaffaa irratti argama Premier League Englandin Liverpool qabxii 13 sadarkaa 8ffaa irra kan jiru garaagarummaa qabxii 10 kilaboota kanneen gidduu kan jiru torbee 12ffaa liigichaatiin Manchester Cityin Brighton fi Hove Albion Liverpool ammoo West Ham United wajjin morkii liigichaa kana kan itti fufanidha kan ta'u kaleessuma Elland Roaditti morkiin Arsenal
Arsenal fi Leeds United walitti fide injifannoo Arsenal goolii 1-0 dhaan xumuramuun Arsenal dursummaa liigichaa cimsateetiin jira. Arsenal bara dorgommii kana haalli liigicha ittiin eegalan kana ajaa'ibaati. Sadarkaan isaan irratti argaman illee deeggartoonni kilabichaa iddoo kana waan eeganii fakkaatu yeroodhaa gara yerootti garuu ga'umsi kilabichi mul'isaatiin jiru dursummaadhaan akka itti fufan taasiseetiin jira. Tapha kaleessaatiin Arsenal goolii 1-0 dhaan Leeds United yoo mo'atu Bukayo Saka daqiiqaa 35 irratti goolii injifannoo garichaa kan galche. Sakaan barana gooliiwwan 9 keessatti kallattiidhaan hirmaateetiin jira. Gooliiwwan 4 galchuu kubbaawwan goolii ta'uu danda'an 5 yeroo isaatiin mijeesseetiin jira. Kaleessa iddoo dhiphaarra gara gooliitti kan jijjiirre goolii kana Bukayo Sakanii baay'ee ga'umsi mul'isaatiin ture olaanaa ta'uu isaa kan agarsiisudha. Aaron Ramsdale goolii eegan kilabichaa ga'umsa addaatiin ture. Kaleessa garicha kan gargaaraatiin ture. Leeds United daqiiqaa 64 irratti carraa peenaalitii argatan osoo itti fayyadamin hafaniitiin jiru. Bamford ture kubbaa peenaalitii argatan kan osoo itti fayyadamin kanaaf Arsenal bara kana Premier League Englandiin taphoota 9 taphate keessaa 9 injifatee tokkoon qixa bahuun qabxii 27 dursummaa liigichaa irratti kan inni argamu. Manchester City fi Tottenham Hotspur irraa garaagarummaa qabxii 4tiin fagaateetiin jira. Tapha itti aanuun Southampton wajjin kan itti fuudha kan ta'u kanaan booda tapha tokkoyyuu kan mo'atamu yoo ta'e mo'atameetillee carraa liigichaa ittiin dursuudhaan itti fufu jiraachuudhaan danda'a. Kanas ta'e san garuu qabxiin Arsenal taphoota hafaniin galmeessu liigichi amma eegalu malee garuu qabxii amma galmeessaatiin jiran kanaan gareen Mikel Arteta dargaggoonni muuxannoo qaban akkasuma ga'umsa olaanaa qaban kunneen dinqisiifannaa olaanaa argataatiin jiru. Villa Parkitti kaleessuma morkiin Chelsea fi Aston Villa walitti fide injifannoo Chelsea goolii 2-0 dhaan kan xumurame. Taphichaan Mason Mount daqiiqaa 6 fi 65 irratti goolii injifannoo warra cuquliisotaa galcheetiin jira. Daqiiqaa 65 irratti rukuttaa dabbiirra goolii baay'ee miidhagduu taate kan galche Mason Mount bara dorgommii kana goolii hin galchine iyyuu taphataan kun gooliiwwan lamaan kaleessa galche. Bara dorgommichaatiin gooliiwwan jalqabaa Mason Mount Chelseadhaaf galche ta'uudhaan galmaa'eefiiti kan jiru. Goolii eegan kilabichaa Kepa Arrizabalagaan illee ga'umsa addaa mul'iseetiin ture. Tapha kaleessaatiin Graham Potter dorgommiilee hundaan taphoota 6 Chelsea dursaa taphataniin taphoota 5 injifatanii tokkoon qixa bahanii osoo injifatamin imalattiin eegalan san itti fufaniitiin jiru. Graham Potter Premier League Englandiin Chelsea qabxii 19 sadarkaa arfaffaarra kan inni ta'eetiin jiru. Tapha torbeetti aanutiin Brentford wajjin kan taphatudha kan ta'u. Kaleessuma Old Traffordtti morkiin Manchester United fi Newcastle United walitti fide goolii malee 0-0 dhaan kan xumurame. Erik ten Hag Manchester United garee cimaa taasisanii itti fufsiisuudhaaf rakkataatiin jiru. Kaleessa Old Traffordtti Newcastle United wajjin morkii taasisan goolii malee 0-0 dhaan kan xumuranii. Cristiano Ronaldoon jalqabarraa gara dirree seeneetiin jira tapha kaleessaa kanaan. Yaa ta'uti garuu qabxii kilabichi barbaadu argamsiisuuf hin dandeenye. CR7 Cristiano Ronaldoon Manchester United bara dorgommii kana yeroo jalqabaatiif goolii qixaan yommuu xumuru jechuudha. Taphicha kan osoo hin injifatamin 0-0 dhaan yommuu xumuru yeroo jalqabaati fi La Ligaan Spaanis kaleessa Derby El Clasico keessummeesseetiin jira. Derby El Clasicoon 250ffaan kaleessa Real Madrid fi Barcelona Santiago Bernabeutti walitti fide injifannoo Real Madrid goolii 3-1 kan inni xumurame. Torbee 9ffaa liigichaa kanaan qabxii 22 qixa qabaachuudhaan kilaboonni Speen jajjaboon kaleessa kan waliin morkatanii qabxiin galmaa'u qabxii kubbaa miilaatiin alallee masaanummaa kilaboota lamaan jidduu jiru gama siyaasaatiin gama diinagdeetiin wantoota danuudhaan kan dabalame waan ta'eef Derbiin El Clasico kun yeroo mara hawwiidhaan kan eegamudha. Real Madrid garuu kaleessa dirree isaan irratti Barcelona irratti shubbisaniitiin jiru jechuun ni danda'ama. Karim Benzemaan daqiiqaa 12ffaa irratti akkasuma Fede Valverde daqiiqaa 35ffaa irratti goolii galcheen Barcelona Real Madrid taphicha goolii 2-0 dhaan kan isaan dursaatiin turanii ta'u boqonnaa deebitiin Ferran Torres daqiiqaa 83ffaa irratti Barcelonatti abdii horeetiin ture. Haa ta'uti garuu Rodrigo Goes daqiiqaan 90 dhumee dabalataa kenname keessatti goolii galcheen warra Los Blancos taphicha goolii 3-1 mo'ataniitiin jiru. Shaampiyoonummaa bara darbee sana eegsifachuudhaaf ga'umsa qabaachuu isaanii kan itti agarsiisanidha. Carlo Ancelottiin haalli taphichattiin to'ataatiin turan dargaggoonni Barcelona Xaviidhaan qindaa'anii gara Santiago Bernabeu imalan garuu taphattoota muuxannoo qabanii Carlo Ancelottiin tooftan taphaa isaanii ga'umsa qaban isaan baasanii akka fayyadamnee fi ugureetiin jira jechuun ni danda'ama. Vinicius Junior tapha kaleessaatiin ga'umsa addaa mul'iseetiin jira. Haalli taphattoota Barcelona ittiin dhibsaatiin ture baay'ee olaanaadha. Karim Benzemaan El Clasicoodhaan baay'ina goolii hanga ammaatti galchee 12 gaateetiin jira. Real Madrid qabxii 25 dursummaa liigichaa kana yoo fudhatu Barcelonaan qabxii 22 sadarkaa lammaffaarra taa'eetiin jira. Barcelona yeroo jalqabaatiif La Liga Spain bara dorgommii kanaan kaleessa kan mo'atamanii taphoota liigichaa birootiin kaleessuma Real Betis goolii 3-1 Almeria Espanyol goolii 1-0 dhaan Rayo Vallecano Real Sociedad ammoo goolii 2-1 Celta Vigo mo'ataniitiin Reetilitiin kaleessa Napoleen injifannoodhaan itti fufeetiin jira. Kilaboonni magaalaa Milaan AC Milaan fi Inter Milaan illee morkattoota isaanii mo'ataniitiin jiru. Liigichaan kaleessa taphoota torbee kurnaffaa shanii
kan taphatamanii Stadio Diego Armando Maradonaatti kilabni magaalaa Naples Napoliin durfamuurraa ka'uudhaan goolii 3-2 Bologna mo'ataniitiin jiru. Nunez Jesus akkasuma Hirving Lozano fi Victor Osimhen gooliiwwan injifannoo Napoli galchaniiti kan jiran. Napoliin bara dorgommii kana ga'umsa Serie A akkasuma Champions League kilaboota Awuroopaatti mul'isaatiin jiran baay'ee olaanaadha. Taphoota 10 taphatan keessaa 8 injifatanii 2 qofa kan isaan qixabanii hanga ammaa tapha tokko iyyuu hin mo'amne. Qabxii 26 dursummaa liigichaa irratti kan isaan argamanii taphatiyaan garuu morkiin Roomaa wajjin taasisan imala isaanii kana jalaa dhaabuu akka danda'udha kan eegamaatiin jiru. AC Milan illee direedhaan ala Hellas Verona wajjin morkataniitiin jiru. Kaleessa taphicha goolii 2-1 kan isaan mo'atanii Bilazon goolii garee isaa irratti galcheen AC Milan goolii 1-0 kan isaan dursaatiin turanii daqiiqaa 81 irratti ammoo Sandro Tonaliin goolii galcheen AC Milan taphicha mo'ateetiin jira. Qabxii 23 sadarkaa 3ffaa irratti kan argaman Champions Leagueichaa AC Milan Giuseppe Meazza illee kaleessa Inter Milan goolii 2-0 Salernitana mo'ataniitiin jiru. Inter Milaniif Lautaro Martinez fi Nicolo Barellaan taphattoota goolii injifannoo galchaniidha. Inter Milan taphoota lamaan darban walitti aansanii kan isaan mo'atanii qabxii 18 sadarkaa 7ffaa irratti argamu. Sanbata Juventus Torino goolii 1-0 mo'atuun isaanii yaadatama. Atalantaan illee goolii 2-1 Sassuolo yoo mo'atu har'a Roma fi Sampdoriaan morkii walitti fidu Serie A kanaan ni eegama.